akkanatti akkuma agartanii nuti ibsaan kana. Yaa baleessa yana kan akkasa Khoo barga ni galta. Duwwana irraa qaayidaa uummata Oromoodhaa mucaan kun Oromoo miti. Innoo mallee akkuma Wallahi Amaara miti naan jaa. Amaara wallahi Amaarrillee isa wayyaa. Isa osoo hin ta'in isinis osoo hin ta'in Oromummaa duraan nuu kannamte. Wayyaa Oromoo miti. Waa hundaaf tan immoo dhimma dhuunfatii tan Oromummaa keessan naqin. Ati Oromoo fi dhibba dhuunfaa malee warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa fayyaa hordoftoota keenya walitti deebinee jira viidiyoo biraatiin. Akkasii akkuma beekamu ibsaa gadhiifnee akkuma itti haasofne sanitti amma gadhiisuuf yaana sababni gadhiisuu deemuufis ni beeytanii silaa ibsaa akka xiyyaatti waa gadhiisuun kaane garuu sababni an gadhiisuu deemuuf sababa mucaan qabamee harka isaanii jiruufi harka sa'a jiru jechuudha. Saniif gadhiisuu deema akkasiiti immoo silaa gadhiisuun kaane ibsaa kana waa hedduu himsiisuu deema. Tana mucaa garuu akka itti qaban hin beekne ganuma gaayyoon gaafadhe malee sababa saniitiin gadhiisuu malee silaa gadi hin dhiisu. Gadhiifamuu qabu jechuun silaa ta'e ibsaadhaa ganaadhaa akka ichi gubbabbeena arrabsee maal jee laagatee wanni iyyeessaniin kana itti agarsiisuu deema silaa maaliin godhagaa mucaa akka tasaatee harka isaanii seenee osoo hin beekamin. Saniif gadhiisuu yaana akkas inninis achi gadhiisuun oolu amma haala sanis gadhiisee gadhiifnannee waadaa walii seenne waadaa gaa nyaatuun hin taatu akkuma beektan sanii. Wandaafuu ibsaa gadhiifne sanboodinaaf isaa walitti deebine jechuudha. Teenya ganaa dubbiin ganaadhaa hin dhumanne akkas saniifuu isin akkuma beekamu koomantii jalatti na abaaruu na arrabsuu maaljuu sanit jirtan immoo koomantii akkas osoo hin taane kun dhimma Oromoo osoo hin taane dhimma dhuunfaa keenyatti. Antana diddu garuu gaafii isinitti ta'u dhimma dhuunfaa tokko yoo namni ol dhufe dirqama khalaas Oromummaan seenuu qabdi. An akka yaada khiyyatti dhimma dhuunfaa keessa Oromummaan naqamuu qabdu amantiin seenuu qabdu dhimmi amantii fi dhimmi sabummaa adda kun immoo dhimma dhuunfaa keenyatti ibsaa akkuma beekamu tana duratti himeetiin ture naaf isaa akka wal dhabne dhimma dhuunfatti akkasii amata tokko dura kana wal goon saniin haloo baadheen jeen dinnaan saayiba khiyya jee fumaaf tarrak jee na barbaadee ture saniif hin qabeetuma wanni godhi malee dhimsarra an ibsarraayis dhimma hin qabu kan dhimmi irraa qabu Saadi teemmoo inni wajjuu waa wajji galaniif waan mana tokko wajji galaniif yaani hariiroo waa wajji qabaniif seenee akkasitti waa hunda ta'ee garuu inni hayyammaa waa hunda wargee jira asii gabboos khalaas waan tana dubbatu natti hin fakkaatu waa hunda gaafadheetiin jira asii gabboon dubbadhu jee jira tana booda yoo akkas taate dhimma keessan fixadhaa malee duraan akka saahibatti hin gargaaree jee anna mana akka wanni ittiin gargaaree waa hunda keessa himnee fi tana booda gaa yoo inni dubbate isaa khalaas tana booda yoo inni dubbate maal goonaaf isumaatti ifitti deebisee jechuudha. Inni nun dubbatu amma guyyaan kan keessatti waan akka ta'e beeka lammaffaa waan deebi'ee dubbatu natti hin fakkaatu akkas innis gamana jirammaa akkas amma harama nagaatiin gadhiisu yaani jechuudha. San booda immoo gadhiifnee mucaa eegan fuudhee booda immoo kana naaf isaa dangaa takkaa yookiin anumaa jiraata tokko isumaa jiraata. Suwaan mala maati teenya ganaadhaa sawaa hundaa'u adeemsa keessatti wallaallaa edelmaa achirra ba'ee mucaa qabee ni dhaadataa'u tadhii wantanaa isaan geenyinsaa akkasii andiyoo osoon si biyya kee maarree heddummaattanii maarree jaa nama kan nama qabuun dhiirummaa isiniif fakkaatte minaan minjee waan hedduu takkaasaa waan akkasiitii ta'isaa ganaadhaa iyyee dhimma kanaaf dhimma mucaa xumurreetti haa ibsaatis xumurree sanboota walitti deebina. Amma sirra deebiitiin siima garuu ibsaa amma agartee miti waa hundaa'u keessa bartee jirta asii gabbaatee akka lubbuuteetitti hin taphanne lammaffaa waan akkanaatiin dubbadhaa addee dhimma saayibummaa yoo wal qabatan qabaadhaa saayibummaa teessan annannaqu immoo waa'ee tana keessa lammaffaa akka deebiteen argamneen siin jaa dhaamsanan siidhaamu sanii gad gabbaatee ammas yoo honni jettu taate sanayyee siitiif itti taphatee immoo nagaan dalagadhuu jiraadhuun siin jaa jireenya kee akka nama tokkotti dhaamsan siidhaamu. Khasaadi immoo ganaa sa'aatii jechuun gana ta'e isaa hin dhumanne yookaan isuma jiraata. Namni irra hedduun koomantii jalatti na abaaruu na arrabsuu Oromoo miti Oromoo taatee akkana nama gootu maal mujirimaa maal jedha. Mujirimummaa takka hin qabu. Mujirimummaa takkas hin qabu Oromummaa jechuun Oromummaan ganamaan nu kannamtee Oromummaa isinirra beeynasi. Oromummaa irra nu barsiiftanii isinis nu kannitanii isinis nu irraan fudhattanii. Akkasin isin jaa
immoo mujrimummaa ta'ettaniif immoo mujrima ka'ettaniif mujrimaa miti. Mujrima hin fakkaadhusi mujrimaa miti. Mujrimas ta'uudhaaf yaada sin qabu. Dhageessanii akkas warri koomantii jalatti hedduu waa barreessuun hin baana. Isin immoo uummanni kun akkuma beektan gaa'ee amma ibsaa gadhiifnaa sanboota akkas sa'aatii walitti deemna. Oromoo fi tun dhimma dhuunfate akkuma tana dura isin jeenaa fi dhimma dhuunfate malee oromummaa akkeessa hin naqinaadha. Akkasiiti ani immoo waan hin godhuu keessan hunda lafatti hin godhuu kee viidiyoo waraabuun kaanii fi viidiyoos waraabee nama agarsiisuun feene garuu immoo isaantu dirqama achirratti ol bee viidiyoo waraabee arrabsanii hedduu takka dhaadatanii akkas waa hedduu takka saniifin dhimma saniifin anis viidiyoo waraabee malee akkan isa godhu ol baasee isin agarsiisudha fa'eetii miti. Garuu immoo dirqama waan isaan waraabanii viidiyoon agarsiisaniif anis akkuma isaanitti waraabee viidiyoon agarsiisuu qabaa jeetiin godhe malee waan biraatii miti. Viidiyoon akkasitti saniifin godhe malee immoo hojii jalatti koomantii jalatti ati musliimaa miti maarree minamni hedduu takka tunechuun dhimma dhuunfate isiniin jeetiin jira. Akkasii Oromoo hundaafuu garuu immoo sa'aati an duraanuu kan hin barbaadu jiru sa'aati malee ibsaadhaa miti. Ibsaa jechuun sa'aat dhabnaaniin yeroo saniif jechuun sa'aat dhabnaaniin ibsaa qabee bakka inni jiruun ibsiisa yeetuman qabee san keessa inni waa hedduu dhaadatee sanumaaf xiqqoonni harka irra babaafne malee ibsaa jala san hundaa miti. Ha barbaadu jiru duraanuu sa'aati ati immoo sa'aat wal agarraa ta'ee tana duraatis hin geenye dhiyoon tana amma baatii meeqa dhukkubsattee haatte hayyee san hundaa'uun irraanfatte fakkaatti. Irraanfattee khalaas amma ol baatee amma saaraatti viidiyoo waraabuu eegalte. Haadhaatti barirra deebitee viidiyoo waraabuu eegalte ni agartaayyee kan hundaa'uun hojiin si garsiisaa waan anteesiif si barsiisaa ilma keessa hottee waan akka teessanii tanaannadhaa maali ijoo jira viidiyoo takka akkuma isin hundinuu agartanii. Chaanala saayyeetu kanatti akkuma agartanii nuti ibsaan kana. Yaa baleessa yana kan akkasa haa. Barga ni galta. Duwwan irraa eega faayidaa Yemga. Allah yaa baleessa yana kan akkasa yaa. Nuti ibsaan kana akkasii irraanii kuyyee. Dhaabbatu deemga. Wanta adatti dhaabbatu dandeessamu. Jabaatu ni galtaa baramma galuu deemta. Akkasiiti. Oromoo diina. Yaa baleessa yana irraa yaa. Yaa irraa yaa. Nuti akkuma galtan ibsaan gaa'in nuti kana. Wayyaa Hedduu akkasitti waan taane waan akkatti salaaffis hin beekne akkasitti irraanii. Waan guyyaa meeqa nyaatatti hin kanneen rabbii si mummistaadha. Aboo rabbii jiin irraa yaa. Ati Oromoo miti. Akka gartanii noo ibsaan kana. Waan Oromoo miti laala yaa uummata Oromoodha. Ilaan dila san hundaa miti. Ayyee akkuma gartanii noo ibsaan gartan hunda. Kan godhe mataa kiyya osoo hin ta'in isumaatiif godhe isiniin jira. Uummata Oromoodha mucaan kun Oromoo miti. Innoo mallee akkuma Wallahi Amaara miti naan jira. Amaara wallahi Amaarrillee isa wayyaa. Isa osoo hin ta'in isinis osoo hin ta'in Oromummaa duraan nuu kan namte. Wayyaa Oromoo miti. Waa hundaaf tan immoo dhimma dhuunfatii tan Oromummaa keessan naqin. Ati Oromoo fi dhimma dhuunfaa adda beektu akkasiiti. Mucaan kun Oromoo miti isin hundinuu dhagaya. Amaarri nu gara nama laafu guyyaa meeqa kan na hidhee kan na taa'u jira nyaataas manatti hin kanneen. Nuti Oromoo miti naan jira. Angaruu osoo Oromoo ta'uu baadhee gatuu isan dhiisu. Waan akkasiisanii. Oromummaa garuu jechuun ni beekna si duraan nuu kan namte ganama nuu kan namte akkasiin isiniin jira. Woy narraa eegaa si abboleessi an qabee taasuu ittaamee haa. As jira. Zirranii kama warabshee. Wayyaa rabbii kiyya alhamdulillah. Waan si teemerkii. Waan kinarraa muramee bariyaa. Waan si taanii si jajjabaatee uu. Yaa mee naga lakkisiniin deeman yaa. Kau isin galcha baran waa si geessa. Woy. Garuu amma maaltu si dhukkuba? Wallahi gaa hedduu waan uummanaa rifachiisee jira hedduu takka garaana nyaate. Woy maaliin garaa si nyaadde abbuleessa. Duraan jechuun baala keesseetiin qabee beekama. Edaa wallahi dhiisi. Haaluma yerootti godhe isa sa'aatumaa godhe tana hunda garuu sa'aatumaa godhe anaa miti. Wallahi amma na rifachiisanii hedduu takka garaana nyaate amma na dhagaabde akkasii. Garuu waan akkanaa ganaaf illee ittiin deebiin.
dhageesse ati amma mataa keetii osoo hin ta'in dhimma isaatiif akkana taate. Dhageessa. Way qaamaayi. Qaamni uumaas hin ta'u ni fayyita har'uma qofa malee Way ni fayyita. afaan kiyya na guggubee bariyaa buleesee bishaan natti Bishaan si fida. hin faruraan fidin. Hin feetu. Bishaan qabu duraan fidin maanaaf itti amina gala kisiniin deema. Amma balgaluuf deemta. Ani bishaanis dhugii waan nyaattu si fidu. Yaa uummata duratti kan nama nagaan fakkaate yaa buleesee na jeeftee na cafeetee uummata duratti nama nagaa. Sambar siitiif godhe siitiif. Nama nagaa ta'uu fakkara godhe jijjiirtaa buleesee na gala kisiniin deemanii. Sana akkuma beekamu ana kan godhe ana osoo hin ta'in dhimma isaati. Adabatti geenii. Nama jira ala kaayyatee isaa ibsaa guutuun ala jiran ala kaayyatee na tumanii na fidan. Ifi kopaasaa kaameeraa tura dhaabbatee akkana godhata. Uleen tanuma deengaddaa. Yoo na lasii dubbadhe maanta na natti ol seenanii na tuman kaameeraa dhaamsanii. Kaameeraa dhaamsanii na tuman mee akkamiin ta'aa uummata Oromoo na galakkisi yoo ta'u. Uleen tadheen gaddaa malee uleen hin jirtu akkasii. Eega mucaan qabame wanni ulee jaamte hin jirtu. Nagaan nyaatee dhugee wanni jiru jira. Kaameeraa dura hin jira jiru jira. Hordoftoota keenya himnoo ibsaan kana gadhiisetiin jira. Akkasitti waa hundaafuu qalaasammaa galchuuf hin deema. Hamma viidiyoo biraatu walitti deebinutti nagaa isiniin jenna. Garuu wanni beekuu qabdan amma san irra deebi'ee wanni ibsaa dhaamu. Gabbaadee ammas akka waan biraa haasofne yoo waan biraa haasotte ganaa ibidda jahannam kana daranii dandamuu teessa tun sitti xiqqaate saniifuu amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna waan dhaammattu ni qabdaa? Yaa wanta kan dhaamu dhoon warraa cufee haa. Yalla akkasitti viidiyoo biraatti walitti deebina. Ciao.